Anjir walullee turre. Wallahi waan seerra walullaa turre galgala. Karaa keessaa jechuudha. Waan seerra walullaa turre. Daggamat kun kan ajaa'ibaati garuu maal goota reeta akkatti hin qabanne. Dandeessaan jiru. Dhaggeeffadhu hinuma jechuudha ijoolleen kiyyallee jechuudha akka ishee assaqaayyaanan godhala daa'imallee tonkoliin barsiisa hinuma assaqaayyaanan mira goone mana sana keessa ishee ariisisni ariina malee hin ta'e si jammar wajjin ariina malee qullaa sin ariina iyyullee uffata sinitti nu'usnu eegale Dalagaarraa kaasni ariina hin jettuudha kan sabaayin. Hizbi maaltu kana kaasa maaltu sun keessa kaasa. Guys, dhaggeeffadha amma dhiirri keessa sinirratti darrabeenyaan bilxii taasin ila yoo ishiin rafte faa jechuudha akka sala qabsiisa manatti ol galchaatu balbalatti qollofaa bira aba akka ishiin ukkaamamtutti jechuudha. Si jamar ina jeesina hin jiraachisina assaqaayyaa mirirri ishii godha yoo ishiin nyaattullee xaniifa midhaan sanarratti jechuudha akka ishiin hin nyaanne gootu sana booda nagaruma bichaa yaadaanira amma isaa wal fuudhanii mana tokko keessa wajjin jiraatu kilaasii tokko wajjin jiraatu jechuudha. Bomba kan itti banamana keessatti. Ara afur malee dabbaraa yoo jammara afur malee baay'ee qabu jammara. Kennaan afur malee baay'ee qabu. Dhiirri amma firaanii dubartii afur fuudhee ana wajjiniin afuriin nu jiraachisa jechuudha. Tokkoffaa si hafuudhu achirraa immoo sadi. Dhaggeeffadhu ati maali rakkinni kee ofii keetii afur fuudhi hindee? Ana fuudheen nan dirqama illee afur fuudhuun. Ana osoo afuruu iyyuu fuudhee jechaadha inni afur fuudhu didee. Rakkoon ta'u ishee akkana goona afur yaa fuudhu afaan keenyaa'u ani amma ijoolleen lakkuu lama nan daagisee lama afurii isheen nuftu sunis afur deechi isheen nuftus afur deessi ijoollee 16. Maaniyyaan keessan lama ta'uudha. Yaa qidhiin keenya akkasitti nu danda'a daggamachuus hin dandeenya. Soddoma safurtama si godhachu. Kanammaa mataan ulfaataadha jireenya keessatti qaaliidha akka mana tadaa fi malee. Hin danda'a ishee akkanatti. Hin danda'a malee wanta hin dadhabee jiru abiibti. Daggamachuu waa ishiin taadha qabitii buusaa daggamachuu wanti adda dhabdee si jedhan si kennu. Qaalaa ilma oromtichaa kan makaa takka hin qabne walaa wanti inni dadhabee jiru. Qooyi faayidha amma afur yeroo fuute akkam goota bannaati arfanuu bakka tokko bulchitamu mana adda addaa galcha. Habibi kilaasii takka keessa galchama kilaasii takka keessa algaa tokko. Arabii kuma bira nama galchin. Kilaasii tokko keessa sin galcha mana ijaaza kafalachaa jirra moo akka naan galle. Laasha boosee mana bakka tokko guuree. Hinuma dhaggeeffadhu. Gizee sana isaanii waliigalee tasuma assaqaayyaa malee akka ati mana sana gattee guddisi godha. Isaanii assaqaa. Gaafa isin assaqaayyaa tan dhageeffadhu shanaffaa ta biraa fuudhee ol isii fudhadhee ol. Shanaffaa sana wajjinis tasumaaneetuma si assaqaayyaa. Isii fudhadheen bada ka'an maa isiin keessin bira galchee. Hin dhumne bakka ati jirtu sana maan rakkoo qabaree hin dhumna. Sabbeettan akkoo adiin badaan isin jala. Hin dhumsisuma faana banna maan rakkoo qaba. Sannan bitanii baddarree an jedhaa jira. Surruma kee duuba deemna laas surruma kee qabanneetisuma duuba deemna. Surree maal godhata ree gaafa afur fuudhen inni surree. Okay gaafa ati afur fuute anis bahee tanan kan biraa yeroo makaa maan rakkoo qaban. Bakka isa okey akkas walii gallam. Yaa walii gal. Dammoo si jamar duruma maal gochuu seeruma reeyoo saammuman barbaadaddu. Kunillee yaada addaati yaada dhuunfaa qabuun kunillee. Dhiisee yukaasi jamar hinde maal yaa dhaggeeffadhu dubartii kana hundaa fuutee jechuudha. Rabbi kunuun jechuudha akka cubbuu guddaa gootetti of lakkaa'uu qabda. Dhaggeeffadhu dhirsi kiyya jechuudha garbeelin gaa'is na dhagaa waaqa jechuudha waan soba hin qabne abbaan manaa kiyya odoon ani jiru dubartii takkas zoor jedheetu laallan jechuudha. Boottiidhaan funyaan keessa baasee biraa deema si jammar jechuudha. Si jammar dammoo jechuudha gaafa dubartii ani dhaggeeffadhu sinan kaba sin jaaladha sin kabaja akka abbaa manaa kiyyatti iddoo guddaa si kenna hinuma dubartii biraan irraa niqatteetu laalte jechuudha ilkaanan keessaa raggafa. Yeroo bakka. Isii moo isa keessaa raggafta? Isa keessa malee shimman nagar. Habiibti waan qalladaa ruseetaa milaal kun rifeensa olii assaqaayyaa maaroon. Ani maan nagalcha qoqqoonnaa jirta kaameraa cufadhu. Kaameraa cufi.
ጠጡ ነሴተ ወሬ ምን ችግር አለው ቢብቲ አረ በመዳን ለምስም ካሜራ ጩፍ ዱበርቶተ ሜቀም ሚረ ኬሰ ገላን ነው አፈረ ቢራ ማነረ ጩፍታ ኢናፍቶ ከዚህን ጅርቱ ምን ችግር አለው እንላለን waan kan kee kana yoo eegganne jechaadha bakka hunda jala deemte ጁነረ ጎት ካሜራ biiftuu irratti immoo hin barbaachisu akkana taane ha kasumaayyuu sirra nama biraa zoorra ilaaluun qabu laalu miti sitti meebar hinuma kan laalu miti jechuudha ani namatti fakkaadhu ani jinjaroonitti fakkaadha moo ammaalin na dhiisee affuudhu miti dhaggeeffadhu fuudhee manaan ga'u waan biraa dhaban dubartiin takka inuma natti bareedde jedhee akkana naanna'ee ilaallan jechuudha dhaggeeffadhu jilba kanaan jechuudha bakka biraa dhaheetan lafaanaa booskii kanaan immoo ilkaanan keessa yaasa ija isaa tokkicha kana jechuudha zanaa godheen gurraachessaa hin borroshan jettu ture walumaa galatti as gabaabse dhaggeeffadhu biiftu ayyeen simi biiftu waan sin jedhe naa guutaa jaarsi irratti hin fuudha lubbu dhaggeeffadhu hin guutu atamma hin hojjettu jette manaati hin hojjetu naan hin hojjettu hin hojjettu ani manuma teessee waanuma ani fidu nyaatta waanuma ani sii kennu ittiin jiraatta garuu ati baatee hojjettuu hin dandeechu inni kun attасaasabii zeeroodha dhaggeeffadhu ani nan hojjedha hunda'u isaa oolan hojjedha miknaatu ani hojii nan jaaladha nan hojjedha atis hin hojjetta galgalama akka wal agarra jechuudha atis hojii kee oolta anis hojii koon oola garuu dhaggeeffadhu hiruma jechuudha waan an godhu yoo nabe qulfii xiqqishoon takka jirti miti qulfii sitti bitan si qaddamee galee bakka hojiiti inni kushiinaa seenuu qabate suuta galee dhaggeeffadhu ittime kanallee ani kana sitti miira yoo ganama gaafan ka'u qursiin nu hojjetta kaza galgala immoo yoo na dursitee galte irbaata nu hojjetta yoo na dursitee galte bishaan miila afaan nu qopheessitee miila keenya kan uraadittas mishigiraallee hojiidha. አንቺ ታስገባይ ፕሊዝ ምንድነው ከነሙሉ ረበኔ ለግመ ከደቢ ነገም kunoo dalagaa addaati malee baay'ee lammata dammoo gaafa sana jechuudha sitti nima gaafa sana dhaggeeffadhu waluma fuudhaniituma akkuma horii sana wajjin jiraachuu se'in qalabatiin jechuudha quba gubbaattis quba jalaatittis seekan godha sii galee dhaggeeffadhu ani dhaggeeffadhu abiitti dhaggeeffadhu ani qalabatiin godhadhu si godha malee qalabatii sitti godha malee ani kan godhadhu gaafa jaartii afuraffaa fuudhii godhadha hai mee madaana lamii jedhi inna gaafa jaartii shanaffaa ilkaan keetitti illee sii godha waan si ajaa'ibu keessa harka bichaa jettee yaadda an gaafa jaartii afuraffaa fuudhee gaafa sanii kaniidhan qalabatii godhadha bii gaafa jaartii afur fuudhe qalabatii godhatta jechuudha inshallah bakkuma jaartii afurii miti jedheen dubartii takka ol jedhi ilaali jechuudha hinuma jechuudha waynee gudeeffallaa edhan nu gadhiis mee miira keessa galeen jira jaarsi si jammar si dhiise sin barbaadu nan barbaachisu hunda'u hin barbaadu sumuma kee hin barbaadu dubartii shanii miti jechuudha hinuma jechuudha odoo afaan silkaa sooftu dubartiin biraatu odoo sirratti dawwalte tasuma dhaggeeffadhu koomentii kee jala seenetu odoo dubartiin lubbuu siin jettu jiraatte bakka isheen jirtu bakka ati jirtu barbaadetan jechuudha si lamaanuu ishii qabsi ishirraa baasetan guba surree keessirraa baaseen guba sii galee achi booda qullaa keessa yaatan ol yoo barbaaddan wala maxxanii deemtu አንድ ነገር ልንገርሽ እኔ እናት አንድ ነገር ልንገርሽ አቲ Guys, isti jalatti na barreessa dirsi keessa yoo dubartii biraa fuudhu miti minni fuudhu jechuun wal maraachuudha. Fuudhu odoo hin ta'in otuma dubartii biraa odoo si faana jiru ija keessa lallaali maal gootu koomentii jalatti natti maami. Wayi inshaallah dubartoonni kan amma si barreessan naalta. Maami maal gootu? amma suuraa zayitii fidanii jala takkaan jedhu beekaa ani ajjeeseen biraa deemaa Zaiti. walirratti amuraa zayitiidha nan ajjeesaa rakkoon rabbiin barbaaduu beekee bakkuu waan hin dhoggate si warra shamaraa kana wallaahi irraa hin muraalaa jechaandha irraa murtee akkam zayitiin irratti zayitii እናንተ ዘይቲን ብር ደምተማ
Yaada bisee irratti naqa. Mataan irraa muraa. Agartee dubartiin hundumtuu akka irratti fuudhan hin barbaaddu. Sila kanaafuu hundumti keenya dhaggeeffadhu. Akka kanaa. Kana ajaa'ibe biiftuu kasi gaafadhu. Dubartii hundinuu akka irra fuudhan hin barbaadu. Garuu baay'inni dubartoota bataamii ol ka'eera. Sa'aatii kana jechaadha. Bataamii baay'inni dubartoota baay'ee jira. Akkam ta'u yoo lama sadii yoo hin darbanne. Wallahi zabanuudhaan firi jedhamu. Sunoo irraa. Zayitii danfiseetan lamaanuu fuularraa dhugaadha. Ani zayitiin kun naan dhufne hinuma ifuudha dhaggeeffadhu. Ifuuta faa godhee sargii sii daggasaa ifuuta. Ani dammoo maaliin godha beektu gaa'es arfassaanii mana tokkotti galchee ofii kiyya keessaa alfeetan jechuudha. Maalan godha beektu? Intinaan godha. Jira kinoo manni waan tokko gisee buufanii daqiiqatti jechuudha saalantii nama gochuu danda'a. Arfassaaniitu mana tokkotti itti galcheetan jechuudha. Seenaa guddaan hojjedha akka Oromoo kanaatti odoon ta'in. Ani kaabiifti maraadhaan Afrika akkasii fuudhu. Duruma iyyuu Afrikatti fuudhu si jammara. Zayitiin irra naqanii immoo maaliif Afrika fuudha biifti? Biyya mirgi dhala namaa eegame kana keessa fuudha malee ana biifti. Haadha koo dhaggeeffadhu dubartiin takka irratti fuutee jechuudha. Mirgi dhala namaa hin eegaman jettu balleessitee si baddeessi balleessiti. Ofiishiitiif dhabdeessis dhabama si buusti. Kana hamani. Mikinaatu garbeeliin gisee dubartoota maxifoo asitti hin qabin. Hinuma jechuudha mirgi dhala namaa hin eegama jedhee ati dubartii takka jaallaltee dhiisee si bira darba jettee yaadin okee? No, dhiistee si bira darbitii miti bar. Ati barbaaddeennan gabbaatee biraa fuudhuu dandeetta. Waliin taatan taanaan yoo musa addaa hiikkattee deemuu dandeetta. Dhaggeeffadhu siinima akkuma biyya sanaatti tan sadarkaa tokkoffaa bahuudhaaf irraa'ee muree deema maal gochuu zayitiitti naqa akka inni zalaalamiin gartokko. Yoo masan kaakarchallee seentan qalliin akkasiin jiru biyya kanammoo. Kalchallee seenee mana bichaamti. Inni jireenya addunyaa irraa boqotee inni boqotee boqotee. Boqotu malee yoo hirraa muran hin jiraata dhaggeeffatu. Dhaggeeffatu inni boqotaa mina gaanchiisa qabdu fi keessa. Hin ajjeestu. Tasa qayyaamtu garuu waan addaati si galee miti. Dhaggeeffatu hinuman tasa qayyaama malee ati narratti fuute jedhee too ani hin dhiisu tasa qayyaa'uun normaal naat. Gadi dammoo jechuudha akka inni hin jiraatu hin godhu macheem ati noorri anarratti darrabdee fuute. Ankara maraadhaani gaafa sirra fuudhaa biifti waggaa gadi sin argu waggaa gadi. Waggaa gadi sin argu waggaa gadi si arguuf dhufu. Sirra fuudhee gara biraatti ittiin galadha. Achi booda jechuudha. Akkana dhadhaadhatamu waggaa gadi olii arginu waggaa gadi. Haayi. Waggaa lama sadeettis ta'inuma wal argina miti.